Odeeffannoon Komishinariin Olaanaan Komishinii Marii Biyyaalessa Itoophiyaa Profeesar Masfiinaariyaa biyya baqate jettu soba ta'uun ibsame. Haa ta'uutii malee Profeesar Masfiinaariyaa biyya keessa akka hin jirre tumame bal'inaan dhiyeessina. Dhaabni wayyaanee TPLF ibsa baafteen yeroo hamuu caalaa amma qabsoo marsaa murteessaa ta'etti seennee jirra jechuudhaan uummata Tigraay fi yaamicha dhaleessuun dhagahame. Gama biraatiin dirooniin humna qilleensaa Itoophiyaa makiinaalee meeshaa waraanaa fe'uun Eertiraarraa gara Tigraay seenan irratti haleellaa raawwachuun dhagahame. Haleellaan diroonii har'aa ganama raawwatte tunis Tigraay bakka Indaartaa jedhamtutti ta'uun himame bal'inaan dhiyeessina. Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaadhaa aarsaaf injifannoo gurguddaa biyyaaf uummataaf kafaluun beekamu ammas weerara diinotaa fi birmadummaa Itoophiyaa eeguuf yeroo hundumaa qophaa'ummaa isaa olaanaa ta'uu ibseeti jira. Yeroo ammaan tana haala jijjiirama siyaasaa fi waraanaa naannoo gaafa Afrikaatti mul'atuun raayyaan ittisa biyyaa ajajni kutaa hundaatu qophii taasisaa jiraachuu ibsu irratti argaman bal'inaan dhiyeessina. Raashiyaan Yukireeniif diroonii kennite jechuudhaan UK akeekkachiisuun dhagahame. Raashiyaan waraanni Yukireen akka ammaatu taasisaa jirti jechuudhaan UK akeekkachiisuun dhagahame. Daawwattoota fi hordoftoota Labbii Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sanaa dhaqqabu. Guyyaan irraa hagayya 18 barri 2026 kanneen amma isin dhageessifne hanga footoo oduu Lammii Miidiyaati. Amma bal'ina oduu isinitti himna. Dhiyeenya kana Komishinariin Olaanaan Komishinii Marii Biyyaalessa Itoophiyaa Komishinar Profeesar Masfiinaariyaa biyya baqate jechuun odeeffannoon tamsa'aa turuun dhagahame. Kunis waa malee akka hin taanetti himame. Marii biyyaalessaa maritamaa turteen booda eega ibsa guyyaa jalqabaa kanneen booda Profeesar Masfiinaariyaa odoon taane itti fuftee ibsatan kennaa jirtu itti aantuu isaa Adde Hiruut Gabrasillaasee hoggaa taatu. Kunis Profeesar Masfiinaariyaa gara Ameerikaatti imaluu hordofuu isaatiin marii biyyaalessaa irratti dhimmoonni wal falmisiisoo ta'an ka'uu fi murtee marii biyyaalessaa laachuuf haala walxaxaa ta'uun miseensota marii biyyaalessaatii fi murteessitoota marii tanaa qormaata guddaa keessa galche. Keessumattuu dhimma magaalaa Finfinnee dhimma haala wal falmii guddaa kaasee fi marii biyyaalessaa irratti murtiin tokkollee laachuuf murtii marii biyyaalessaa akka harkifattu taasise keessaa ijoo hoggaa ta'u. Profeesar Masfiinaariyaa Komishinarri Olaanaan Komishinii Marii Biyyaalessaa guyyaa jalqabaa murteen dheereffamuu eega beeksiseen booda ibsa itti aanuun itti aantuun isaa malee inni miidiyaa duraa dhabamuun gaafii guddaa uume. Odeeffannoo tamsa'aa turte dhugaa ta'uu baattullee garuu Profeesar Masfiinaariyaa Ameerikaatti imalee jiraachuun mirkanaa'e. Kunis miseensonni Komishinii Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa hedduun dhugaa dhimma kana akka qoratan gaafii dhaleessan hordofuudhaan qorannoo gadi fagoo eega taasifameen booda maddeen amanamoon adda addaa waliin taasifamee qorannoon tun mirkanaa'uun ibsame. Komishinarri Olaanaan kun Ameerikaatti kan imaleef sababa obboleettiin isaa jalaa duuteef gaddatti dhagahame ibsachuuf akka Ameerikaa deemetu himame. Profeesar Masfiinaariyaa Ameerikaatti kan imalee dirbata dabre kana gaafa gayya 16 bara 2026 hoggaa ta'u kibxata irraa immoo sirni awwaalcha obboleettii isaa irratti argamee jiraachuunis ibsame. Komishinarri Olaanaan Komishinii Marii Biyyaalessa Itoophiyaa Profeesar Masfiinaariyaatis gaafa Kamisaa gara biyyaatti akka dhufuus ibsameeti jira. Gama biraatiin hojiin Komishinii Marii Biyyaalessa Itoophiyaa akkuma barame itti fufee kan jiru hoggaa ta'u waltajjii marii biyyaalessaa guyyaa irraa hagayya 18 sa'aatii 9tti jiddugala magaalaa Finfinneetti waltajjiin taa'amaa jiraachuun ibsame. Waltajjii tanarratti hooggantoonni naannolee Itoophiyaa mara ifaan ifatti affeeramanii jiraachuun dhagahame. Komishiniin kun walgahii isaa eegaa irra taa'een booda gama taasisuudhaan booda roobii guyyaa baru ibsa kan kennu ta'uun barameeti jira. Dhaabni wayyaanee adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF ibsa guyyaa irraa hagayya 18 bara 2026 karaa miidiyaa hawaasaa isaatiin maxxansiteen TPLF yeroo kamuu caalaa yeroo ammaan tanaa qabsoo uummata Tigraay marsaa murteessaa ta'e keessa seennee jirra jechuudhaan uummanni Tigraay tokkummaa isaa cimsatee sochii siyaasaa fi hawaasummaa guddaa akka taasisu yaamicha dhaleessan. Akkasumas mootummaan federaalaa Itoophiyaa waliigaltee nagaa Piriitooriyaa sirnaan hojiirra oolchuu dhabuu kan himte murni TPLF garaagarummaa siyaasaa mootummaa federaalaa fi hooggantoota Tigraay jidduu jiru karaa mariitiif dippiloomaasiitiin hiikuuf waggoota dheeraaf tattaaffiin taasifamullee bu'aa barbaadamee fi dadhabanii jiraachuus ibsan. Kana malees ibsi TPLF kun dargaggoonni fi namoonni TPLF irraa fagaatanii turan gara sochii qabsootti deebi'uu akka qaban irratti xiyyeeffachuun yaamicha dhaleessitee jiraachuun ibsame. Gama biraatiin edda galgalaa kaasee hanga ganama kana bariitti Tigraay Indaartaatti haleellaan diroonii raawwatamee jiraachuun dhagahame. Haleellaan diroonii meeshaa waraanaa fi hidhattoota Eertiraarraa gara Tigraayitti fe'amaa turan irratti xiyyeeffate naannoo Tigraay bakka Indaartaa jaamtutti raawwatamee jiraachuun ibsame. Haleellaa kaleessa galgalaa fi har'a ganama raawwate tan keessatti konkolaattota meeshaa waraanaa fe'anii fi hidhattoota walitti qabaman irratti miidhaan guddaan dhaqqabee jiraachuulleen ifame. Dhukaasni meeshaa waraanaa gurguddaa fi
dho'insi boombii sa'aatii dheeraaf dhaga'amee jiraachuullee jiraattonni naannoo san jiran maddeen kaaba Itoophiyaatti himan. Odeeffannoon argame akka agarsiisutti haleellaan diroonii kun bakka sirrii ta'e adda baasuun hojii qindoomina qabu raawwatamee jiraachuu odeeffannoon wasuumarra jarra argamte addeessite. Guyyaa lama dura Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Ervin Masingaan pirezidaantii naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waliin bilbilaan haasa'uudhaan TPLF meeshaa waraanaa gurguddaa fi taankilee waraanaa Eertiraarraa galchaa jiraachuu Ameerikaan qofa qabdi jechuudhaan dubbachuu isaa embaasiin Ameerikaa magaalaa Finfinneetti argamu ibsee turuun ni yaadatama. Ambaasaaddarri Ameerikaa Ervin Masingaan kan akka dubbate wayita pirezidaantii bulchiinsa naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el haleellaa mootummaan federaalaa Tigraayitti raawwataa jiru Ameerikaan maaliif callisuu filattee jechuudhaan gaafatutti Ervin Masingaanis dura dursoo isintu seera cabsuun Eertiraarraa meeshaa waraanaa galchuu fi hariiroo Eertiraa wajjin cimsaa jira kana Ameerikaan quba qabdii jechuudhaan dubbachuu isaa embaasiin biyya Ameerikaa magaalaa Finfinneetti argamu ibsee turuun ni yaadatama. Oduma tanaan wal fakkaatuun ganamumarraa hagayya 18tti godina Walloo Kibbaa gama lixaatiin humnoota faannoo Amaaraa fi raayyaa ittisa biyyaa jidduutti lolli cimaan deemaa jiraachuun himame. Barii ganamaa sa'aatii 12 eegalee godina Walloo Kibbaa gama lixaa keessatti lolli cimaan bakka tarsiimoo waraanaa ta'anitti deemaa jiraachuu maddeen Zahabashaatti himan. Lolli kun naannoo gaarreen baay'ee barbaachisoo fi tarsiimoo ta'an irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u baay'inaan aanaalee akka Maqdalaa, Taantaa fi Dilaantaa keessatti kan xiyyeeffate ta'uu fi araddaalee adda addaa torba keessatti lolli kun itti fufee jiraachuun himame. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa dhaarsa fi injifannoo gurguddaa biyya isaatiif uummata isaa kabajatti horuuf taasisaa ture yeroo kamuu qophaa'ummaan isaa olaanaa ta'uun ibsameeti jira. Humni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa kun uummata isaa keessaa dhalate uummataaf kan jiraatuu fi kaayyoo biyyaalessaa tokkoon kan dhaabbate ta'uu fi weerara alaa fi sodaa keessoo jiru qolachuun seenaa boonsaa hojjechuuf qophaa'ummaarra jiraachuun ibsame. Yeroo ammaan tana raayyaan kun amala waraanaa ammayyaa hubachuun dandeettii isaa teekinooloojii meeshaa waraanaa ammayyaa dandeettii odeeffannoo fi humna qilleensaa olaanaatiin cimsatee jiraachuu ibsameeti jira. Dandeettii nagaa saayibarii, tajaajila teekinooloojii diroonii, injiinaringii ittisa biyyaa fi sagantaalee leenjii ammayyaa cimee itti fufuun kan ibsame yoo ta'u dandeettiin raayyaa ittisa biyyaa gara sadarkaa waraanaa ammayyaa olaanaatti cehee jiraachuullee ibsameeti jira. Dabalataan raayyaan kun dandeettii isaa dirree waraanaa qofarratti odoo hin taane ergamtoota nagaa eegumsaa iddootti bobba'an addunyaa keessatti qooda guddaa fudhatanii jiraachuun beekamtiin argachuullee ibsame. Birmadummaa eeguu cinaatti duula Kooriyaa irraa kaasee hanga Rwaandaa, Laayibeeriyaa, Buruundii, Suudaan, Daarfurii fi Abiyyee akkasumas Somaaliyaatti nagaa buusuuf humnaan bobbaafamee bu'aa galmeessiin kabajaaf beekamtii addunyaa gonfachuun dandeettii ogummaa fi amala gaarii qabaachuu isaatis mirkaneessee jiraachuun ifame. Raashiyaan yeroo ammaan tana Yukireeniif diroonota kannaa jirti jechuudhaan UK akeekachiisuun dhaga'ame. Raashiyaan waraanni Yukireen akka cimuuf biyya Yuunaayitid Kiingdamtuu deeggaraa jira jechuudhaan UKdhaaf akeekachiisa kan nuun ibsame. Biyyattiin kan akka jettu dirooniiwwan UK hojiirra ooluu isaanii erga mirkaneeffatteen booda embaasiin biyya Raashiyaa UK jiru ibsa baaseen akka jetti UK'n yakka dhiiga dhangalaasaa jiruu fi michuu shororkeessummaa ta'aa jirti jechuudhaan himachuun ibsame. Gochi UK kun deebii barbaadu kun balaa qabaachuun isaa waan hin oolle jechuudhaan Raashiyaan ibsa kan baafte yoo ta'u Yuunaayitid Kiingdam hirmaannaa isii waraana kana keessatti qabdu hagam dabalee gatii isaa kafalchisuu akka danda'u Raashiyaan Yuunaayitid Kiingdam akeekachiiftee jiraachuun ibsame. Himannaan Raashiyaan dhiyeessiteef deebii kan kenne dubbi himaan ministeera ittisa biyya Yuunaayitid Kiingdam Yukireen waliin akka dhaabbattu miidiyaatti himee jiraachuun ibsame. Mootummaan finciltoota Raashiyaa UK fi michoota keenya irratti raawwataa jiru ka'umsa godhachuun akka dura dhaabbatu Raashiyaan shakkuu hin qabdu jechuun ejjennoo isaa ibsee jiraachuun gabaafame. Biyya Yuunaayitid Kiingdam weerara seeraan alaa pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutiin Yukireen irratti baname irraa ittisuuf meeshaalee isii dandeessisan dhiyeessuuf kutannoo qabdi jechuudhaan ibsame. Ministeerri ittisaa baatii eebilaa keessa meeshaalee fageenya dhiyoo fi dheeraatti furgugguufamuu dabalatee diinota kuma kurnanii lakkaa'aman barbadeessuu danda'u dhiyeessitee jiraachuun ni beekama. Dirooniin Biriteen keessatti kaampaanota adda addaa lamaan hojjetaman kunneen Raashiyaa keessatti tarkaanfiiwwan waraanaa bal'aa fi milkaa'otaan akkasumallee lafa boba'aa kuusaawwan meeshaaleetii fi kaampaanicha toora daldala onlaayinaa kan ta'e Wiilbeeris dabalatee xiyyaafannoo industiriiwwan adda addaa rukutuuf kan akeekame ta'uun ibsameeti jira. Daawwattoota fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan hangammaatti hordofaa turtanii odeeffannoo teenya gama biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.